Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya nagaan isiniif haa ta'u. Turtiin akkam ture, nagaa turtanii akkam ture, haalli nageenya akkamii, koronaan akkam isinitti jira. Nutis nagaa keenyadha. Rabbiif kadhannaa ta'u. Har'a deebinee dhufneerra sagantaa haaraatiin. Yaa har'a sagantaa haarawaa qabannee dhufneerra gidduudhaan I think yeroo baay'ee dhaabbanneerra. Sababiin isaatis haaluma jireenyaa si xiqqoo biizii nu godhe. Yaa biizii taanee ni fama. So har'a immoo anaaf isheen mana duree boontuun hangam na beetti ani immoo boontuu hagamiin beeka kan jedhuudhaan qabannee dhufne. Gaaffii kudhan baafanneerra. Ani kan mataa koo baaseera, innis kan mataa isaa baasneerra maal akka na gaafatu hin beeku, innis hin beeku. Ol gaafannaa abbaa caalaa argatu laallaa jechuudha. Garuu gaaffii na gaafattu keessatti sa'aatii guyyaa lakkoofsi jiraannani gaaffiiwwan bilaashii nu baaste. Sammuun kee yaadachuu hin danda'u? Hin danda'u lakkoofsa. Okay, whatever. So garuma viidiyoo keenyatti deemnaa nu waliin ta'a jennaa. Galatoma baay'ee tokko galatoma yeroo banne kanatti isin nullee bannu isin hin banne komentii laayikii akkasumas immoo subscriberii especially subscriberii baay'ee tokko galatoma hundi keessanuu warroonni viidiyoo keenya ilaalu hundi isaaniitu maatiiwwan ta'an. Baay'ee tokko jechuudha warri viidiyoo ilaalan laayikii godhan komentii gootan hundi keessanuu maatii keenya waan taataniif baay'ee tokko galatoma. Fadda amma garum video keenyatti yoo deemne wayyaa. Gara video keenya deemna. Barak. Ini eegaltamoo nan eegala? Ati eegali. Dhugaa. Maaliif eegali jettanii beektaa? Eegali. Yeroo hunda gaafa salphaan baasa beekanii. Yala miidhamiin jedhanii. Naaf itti miti. Qorsa dhugaa akkana yala miidhamtu barbaadu. Ayyee. So let's jump into. Wow, gaafiin jalqaba baay'ee tokko bareedu dhugaa baay'ee tokko. Maalidha beektaa? Jalqaba yeroo jalqabaa jechuudha yeroo anaaf si jalqaba wal argine. Jalqaba akkuma na laalte maali kiyyatu lafarra akkasitti beektame jaalalli kiyya yeroo si boochisu san yeroo lafarra akkasii godhu san yeroo riba si absiisu san maali kiyyata akkasii gochaa ture. Yeroo riba na dhabsiisu. So yeroo jalqabaati wanti ati more waa'ee kiyyaa jaalatte maalidha? Maali kiyya jaalatte more fakkeenyaaf amma nama tokko baay'ee jalqabate keessi wajjin haasofne. So qaama waliin argine amma fakkeenyaaf ani waa'ee kee ilaaluudhaaf baay'ee tokko muddameen ture. So ati immoo maaltu ture? Maali koo jaalatte? Jalqaba osoo waliin argine aasaa keen jaallatte. Milaas jettee warri amaara raba. Na argite yoo? Erga si arge immoo waan hundumaa makeen jaalladhe. Dhugaa. Isi beekam ga'ini. Softy. Okay, all right. So galatoo. Okay. Ash. Mama hunda koo jaalladhe. Okay, manchima. Ani yoomin gara biyya kanaa dhufe. Ji'asaa fi bara sanatti guyyaa isaa sirrakkisu. Amma gaafiin kuni. Ji'asaaf bara sanatti guyyaa isaa sirrakkisu yeroo baay'ee irra deddeebi'ee sitti meera. So I mean like tilmaamuun danda'a. Yeroo dheeraaf sitti meera. Dhabdee argatteetti sii qabamee darbu. Gaafiin akkanaa okay this is not fair miti kuni because ani gaafii akkanaa gaafadhu gaafii salphaa isheen gaafadhu. Si dhagaa. Okay kan ati dhufte asii 2017 ji'a rabbitu beeka lakkoofsa illee rabbitu beeka. Lakkoofsa ji'asaa guyyaa isaa maal akka ture guyyaa gaafa meeqa akka ta'e sirrakkisu garuu ji'a isaanitti yeroo Trump Barack Obama
Aango gadi furee Tiraamp qabatu. Maal ture beekisu? Hey Siri. No. So Okay. okay, let me guess. Ya Rabbi rarabuusi. January da. January. Dhugaa? Yes. Wow. Giddi argata. January 2017. Yeah. Wow. Hin argadhu. Okay, tokko ol qixa garuu kiyya. Yeroo Masii baay'ee lakko sitti bama. meera garuu hin qabattu kanaaf. Oh, this is kuni baay'ee tokko. Okay. Gifting ko yookaan kennaan ko inni jalqaba maalidha? Kennaan ko inni jalqaba maalidha? Oh, okay, na yaadate. Kan itti bittee naaf laatte. Kan ani bitee siif laadhe. Surree riibuukii lamaa fi caammaa riibuukii tokko. Surree riibuukii lamaa fi caammaa riibuukii tokko. Biraandii malee ittiin bitu. Dhaggeeffadhaa bicha. Fi sanaa laatti argadheera. So, are you sure? Yes, I'm sure. Dhugaa. Yeah. Giftiin ani yeroo jalqabaa sii bite. Qubeellaa. Maalitti gorree? Yaa. Giftiin ani yeroo jalqabaa sii bite. Qubeellaan grocery deemnee qubeellaa qubaatiin hin biteefi. Fanumaaf just qubeellaa osoo hin taane feekidha. Bira dabarree osaatti bitee naalaate garuu akkanuma bituu mallee hin jedhamu fuudhetumani natti heerumtaa hin jedheeni akkanumatti jechuudha. Feekidha wanta ittiin qubeellaa miti. Like was $3 moo $4 qubeellaa ofoo akkanuma feekii jechuudha. Dhannaa yeroo jalqabaatiif isan biteefi. Cheekii gochuu dandeessu. Akkamitti yaadatte garuu? $4 kiyya yaadadha. Okay. So tokko duwwaadha. Okay, go. Oh my gosh. Okay. Guyyaan dhaloota koofii jiin isaa maalidha? Wow, kun immoo easiidha. Guyyaan dhaloota keetii ji'a February guyyaa 10. Argattee. Easy. Ani lama isheen tokko. Wow, yaa Rabbi na gargaara. Kun baay'ee tokko easiidha. Guyyaan ani jalqaba raayidii yookaan okay, raayidii. I don't know afaan Oromoo maal akka jedhamu. So guyyaan ani jalqaba raayidii yookaan immoo konkolaataa wannoo sii kenne guyyaan sun ji'a kam? Ji'a kamii? Guyyaa dhiisii jumaa natti himi. Okay. Guyyaan isaa Isan maan dagatti? Guyyaan isaa gaafa 15dha. January 15. Yeah. January 15. Yeah. Argatteerti January 15 ishee kenne. Hojii na buuste. Yeroo hojii na geessite makiinaa kootii. January 15 yeroon raayidii ishee kenne yeroo jalqaba naaf isheen qaama wal argine. Guyyaa san. Makiinaa kootuun hojjetu ture. Isinillee yeroo shamarri rakkattee warri dhiiraa yeroo isheen rakkattee achi bu'aa fi no. Isheen rakkannaa raayidiin kenneeti micayyoo bakka hirriiba qabuu dide. Sobii akka sadeeti. Dhuguma. Gaaffii keessatti ani maatii koof namoo meeqeffaadha? Waaqa. Meeqeffaadha? Okay. Meeqeffaadha irratti mallattee? Jalaa ol lammaffaa. Dhumaa lammaffaa. Dhumaa maaliitiin nan gaafatiin meeqeffaadha itti dhaladhe? Lakkoofsa. Karaa dhumaa sin gaafate? Maal rakkoo qaba? Jalqabu marattan si gaafate. Simboo bool. Lakkaa'ini karaa jalqabaan si gaafadhe meeqeffaadha itti dhaladhe? Maqaa isaati. Koonan lakkaadha kana muddiin sana. Guddaan jira. Okay, jira. Okay. Kasanii immoo okay. Kan alaala namni biraa jira. So Jaffa. Argadde? Yes. Maatiiwwan isaanii hundaan an beeka jechuudha. Okay. Wow. Gaaffiin tunillee dhugaa gaaffii. Sorry garuu. Kana gaaffii kanatti gaafachuun dura I'm really sorry.
Maqaan ani yeroo jalqabaa maqaan koo kana siin jedhe eenyu? Eenyu siin jedhe? Ati boontuudhaan naan jetteen? Ani immoo eenyu siin jedhe? Daaniin jedhe. Akka Facebook irratti deemtee nan barbaanne Daaniin jedhama maqaan kiyyaan jedhe. Ishee ammoo nyaata keessa maaliin jaalladha? Nyaata keessa maal jaallattu beektaa? Yeroo duraa sani amma dhiisteerta kan. Jechuun dhiisuyyuu numan jaalladha garuu maaliin jaalladha? Okay, koo itti yaada ishee. Yaaduun hin danda'amu. Dhugaa? Itti yaaduun maaf hin danda'amu? Itti yaadee waan deebisuufi? Itti yaaduun danda'amu. Okay. Nyaanni ati jaalattu yeroo duraa sani piizaa nan jaalladha naan jette. Garuu nyaata kan keenya keessa. Oh, kan keenya keessa wayini aamuun idaarre. Dafida. Wayi. Allah. Tips. Update. Update. Tips. Sitti meen ture eenyuma kana. Ani maaliin jaalladha egaa si gaafannaan hin barreeyyuu. Egaa kana jaalladha sin jedhe. Kitifoo. Abeet. Tokko maal meetti tokko. No. Kitifoo fi tipsiin maali? Foonuma jirru. Okay. At least haafillee naa kennuu qabda. All right. Okay. Rakkoo hin qabu. So, hinti si kenna kana. Jalqaba akkuma siifin bilbilee yeroo jalqabaa siifin bilbilee leen akkas akkasii tekstiin ani jalqaba himoo irratti siif barreesse maal jedhe? Storii immoo storii irraa himoo kee storii irra gootee achumarraan dubbiin eegaltellee. Footoo sana intala abbaa gadaati jettee yookaan bareedduu abbaa gadaa yookaan intala abbaa gadaa kan argatteerti. Sabboontuma abbaa gadaati ka'atiin jedheeni footoo ishii uffata aadaa Oromoo. Uffanni aadaa Oromoo baay'ee ishee illee bareeddu uffanni aadaa Oromoo illee ishee irraa sirriitti bareeda. So sabboontu abbaa gadaatiin jedheeni jechuudha. Argatteerti. Yeroon aaru maal gochuun jaallattu? Maaliin godha? Yeroo aartu mee hundi keessanuu naa kadhadhaa fi yeroo aartu numa deemti bakka eessa deemtan jaa bakka ta'e wayiin deemaa jirti. Bakki sun eessa hin jiru mul'atu. Inni himtu soo deemuu barbaaddi. Kan biraa? Okay. Ani kan beeku yeroo aartu ni deemta. Hin dubbattu. Tsitsitsitsit. Ani aarse jechuun manni keenya dukkanaa'ee jechuudha. Hin dubbattu. Okay. Okay. Nyaanni ani yeroo jalqabaaf si affeere maalidha? Chipolee. Chipolee maal galteerti? Okay, gaaffiin inni itti aanu ana osoon biyya kana hin dhufin dura biyyatti sadarkaa kamirraan ture maaliin hin fedhin? Biyya yeroo jirtu san osoo asin dhufin ati sadarkaa tokkoffaarra turte. Okay, sadarkaa tokkoffaarra daldaltuu hamtu kan kontiroobaandii. Okay, whatever. Poolisii turtee na qabdee beektamu? No. Akkasin turre I think hangam beekutti wanta natti himteerra hojiin qabdu maal hojjettu filaayyuu sadarkaa yeroo sanitti. So barattuma turteen jedha. Barattuu kam? Barattuu kutaa 11 12 yuunivarsiitii seenne 12 right argadde? Argadde. Hanga kutaa 12 illee sin beeka jechuudha. Tasammai natti dhaga'ama. Gaafii kamiin si gaafadha beektaa? Ani faamilii kooti yookaan maatii kooti ilma meeqaffaadha na gaafattee turte garuu sokee hin beektaa. Gaafii kanarraa ati. Minanne dhugaa maal garagara yoom na argite yeroo baasu? Ani si argee ati illee na argite. Yaaduu na barbaachisa. Yaadi xiinxalii sa'aatii fudhadhu miinitii fudhadhu.
Kudha torbeeffaa. Kudha torbaffaa. Torbeeffaa. Kabbeen baqqalaan bulunaan jedhe kudha torbaffaa. Okay, ani ilma torbaffaadha. Faamiliin koo ijoollee 8 qabu. So ani ilma isa dhumaarra gara lammaffaa argatteertu. Hangammaa tokko tokkodhaan. Okay, still waluma qixa wal beeknaa jechuudha. Kan biraa. Okay, maal ture? So nagaafadhu kaa? Situ nagaafataa ni yaa? Ani warra si gaaffii gaafachaa jira. I think gaaffiin kun gaaffii sadhumaadha. Amala koo keessaa amalli kan gaarii ta'in kan. Kan nani sirraa jibbu. Sirriitti kan sirraa jibbu. Sirriimatti kan sirraa jibbu. Moor kan sirraa jibbu. So amala kee keessa kan nani sirraa jibbu. Oduu naa sirreeffatte. Ni sirreeffattaa mirre? Waada naa galee. So naa sirreeffatte jedhee kan xawaatinaa maataa jetta kan galgalaa fi ganama. So yaada kaa amalli nani sirraa jibbu yeroo aartu please nan choofi dubbadhu ishee yoo dubbatte waa ta'a. So yeroo aartuun dubbattu isheen akka isa fooyyessitu gama keessanii sin gaafadha. Yaa hin dubbattu yeroo aartu jechuudha. Gaaffiin kiyya isa dhumaa. Wanti nani baay'ee tokko ittiin si aarse maalidha? Like baay'eema tokko jechuudha. Baay'eema tokko hanga na dhiisuu geessetti maal na dhiistas ilaalu. Waan itti baay'ee na aarse. Yeah. Gaafa hospitaala na eegatte. Oh, gaafa yeroo deessu samu. Hospitaala yeroo si dhukkubsanii. Think anallee yeroo san baay'ee tokko na aarsite. Anallee na aarsite, anallee ishee na aarse jechuudha. So I think gaaffii biraa qabdaan fidhadheera. Hospitaala. Baay'ee tokko galatooma. Sagal deebisneerra. Olma qixa ol beennaa jechuudha. So waan hangammaan waliin taataniif baay'ee tokko galatoomaa isiniin jennaa. So deebinee walitti deebinuutti nagaan irraa guddaa galatooma. Isin jaalannaa. Isinmee gaaffiiwwan akkanaa nu gaafadha. Isin immoo isinii deebisna. So gaaffii yoo fakkeenyaaf gaaffii nu gaafachuu barbaaddan ana isheen jirti. So leencoon illee jira. Ijoolleen biraatis jirani. So gaaffiiwwan nu gaafachuu barbaaddan gaaffii koomenti irratti nu barreessaa. So isinii deebisnaa jechuudha. Yaa gaaffiiwwan fakkeenyaaf hanga gaaffii kudha wayii gaaffii kudha wayii 20 hanga sanii yoo kan argannu taate viidiyoo tokko ittiin hojjennee gaaffiiwwan keessan bareechinee isinii deebisnaa. Yoo gaaffii qabaattanillee gaaffii nu gaafadhaa isinii deebisnaa. Kanarraa kanaaf baay'ee tokko galatoomaa warri maatii keenya taatan. Galatooma maatii keenya hin taane immoo nuuf ta'a. Hayyee guyyaa gaarii halkan gaarii. Bye. Barak. Gaafa guulaan gulchisa, gaafa duulaan